Ashama akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia kun sagantaa Hiriyaa show torbanitti yeroo tasaa kanatti kan sibbira gahu hiriyoota baay'ee qaxalee ta'e hiriyoota wal beekan hiriyoota waliin oolan kan waliif oolan hiriyoota walitti dhiyeenya qaban keessummaa godhatee stuudiyoo kanatti kan isiniif dhiyeessudha. Namoonni YouTube keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya kadhata. Namoonni maatii yoo multimedia taatan immoo viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf share, like, gochuu hin dagatina. Jaruma qophii keenyatti dabarra hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan isin affeeree jira. Kun Hiriyaa show. Egaa keessummoonni nuti guyyaa irraa qabannee dhufne barattoota yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'an hiriyoota lamaan. Hiriyoota lamaan kanarraa waa'ee hiriyyummaa isaanirraa waan baay'ee barraa waan baay'ee irraa qoodannaa mudannoo qaban irraa itti aansuudhaan immoo gaafii badhaasaaf nama qaqqabsiisu hiriyoota kanneen hiriyaa waa'ee walii waan beekuu qabu irratti gaafiiwwan qopheessine ni gaafata. Yeroo dhuftanitti wal barnoota keessan irraa eegalla. Mee haalli itti wal bartan, haalli itti isin hiriyaa taatan mee akkam ture? Mee goobanu nu yaadachiisi. Akkamitti wal bartan Yooseffaan? Yooseffaan akkaatatti wal barre waan amma akkuma jalqaba jedhe hiriyaa gaafa filattu yeroo tokko rabbiitu sii kennaan beektaa. Kana jechuun yaaddee pilaan gootee waan argattu miti. Relationshipii karaa namoota ta'uu danda'a, karaa biyyaa ta'uu danda'a, even karaa sanyummaallee ta'uu danda'a hiriyummaan kanatti argattu jechuudha. Kana jechuun obboleessa karaan itti bare yaadee mitiin pilaan godhee mitiin mucaa kana obboleessa kiyya kanaan argadha jedheen jechuudha. Karaan itti bare mucaa wayiitu hiriyaansaatu jiraan jechuudha. Hiriyaasa sana faana walan beekanii mucaa sana faana immoo biyya tokko turaniin isaan. Mucicha jaan beekufu isa kana faana approach jaa walitti goonuuf gama sanaanan bareen jechuudha. Gaafa itti dhiyaadhu gaafa wal baru adeemsuma keessa walitti dhiyaannee hiriyaa dhugaa taaneen jechuudha. Haala akkamitti ture jechuun yeroo wal bartan yeroo namni wal sin barsiisu wanti yaadatu mee mudannoo yookiin immoo yoo walitti dhiyaatiniin dura walitti dhufeenyi keessan akkam ture? Walitti dhufeenyi keenya gaafa wal barree akkuma inni jedhe mucaa hiriyaan koo jira kan biyya tokko irraa dhufne isa faana wal beeka ture. Ani immoo isa bukkeerraan gaafan isa baree jedhu gaafa walitti dhufne mudannoon biraan hin turre garuu gaafa walitti dhufneen bakka jechuun amalli isaa gaafan facial expression isaa gaafan dubbisee dhufe jechuudha. Baay'ee bakka naman naaf ta'a jedhee yaadudha. Sana booda walitti sissinnee wantoota tokko wal gaafanne hiriyummaan keenya kana marraan cimaa dhufe jechuudha. Wantoonni baay'een hiriyaadhaan ni jedhama. Hiriyaan daawwitiidha. Faani jedhama. Kan keessatti of ilaalanii faani jedhama. Hiriyaa jechuun kan waa hunda namaaf ta'u, waa hunda namaaf oolus ni jedhama. Keessattuu immoo hiriyaa kee natti himi waa'ee keessatti himaa faasi ni jedhama. Kana jechuun mee maal fakkeenyaaf? Hiriyaa kee natti himi waa'ee keessatti himaa gaafa jedhamu kana understand gochuu yaadetti jechuudha. Hiriyaa kee natti himi waa'ee keessatti himaa gaafa jedhamu waa'ee hiriyaa kee amala hiriyaa keetii gaafa nama sanatti himtu atis irra caalaatti amala hiriyaa kee sana calaqqisiista waan jedhamu. Goobana wanti dabaltuun jira? Akkuma inni jedhe ta'uu mala garuu akka ilaalcha kiyyaatti Oromoon kun yeroo mammaaku duudhaa fi safuun inni qabu akkuma galaanati beektaa. Dubbii dimshaashan hin dubbatu Oromoon gaafa dubbii fixu. Mammaaksa kana afuula kana fayyadama jaateef. Kana gaaf jedhu garuu hiriyaa kanatti mii waa'ee keessatti ani maadha mitiire? Ani inni jedhu. Yeroo tokko fardi harree bira hoolu dhuufuu bara jedha mitiire Oromoon. Maaliif beektaa yeroo tokko waanuma sana aakti godhaa. Kallattii sanaanis ta'uu dhiisuu danda'a beektaa akkanaa galetti jechuudha. Garuu hiriyaa gaariin immoo hiriyaasa gaarii irreen caaladha. Kanaafuu jechuun hiriyaan immoo atoona nama fakkeenyaaf gaarummaa waan oolee obboleessi koo gaarii ta'uu hin danda'u. Garuu waan narraa addaafti godhu tokko argachuu danda'an jechuudha. Waan narraa fudhatu wayii qabaachuu danda'an jechuudha. Garuu hundumti immoo akkas miti jechuudha akka kiyyaatti. Fakkeenyaaf
Inni obboleessi koo in ariifata yoo ta'e amalli isaa kaaraaktarii inni argisiisu in ariifata yoo ta'e an ariifachuu dhiisuu hin danda'a hiriyaa isaati jechuudha. Inni hin dubbatu yoo ta'e ani immoo nan dubbadha yoo ta'e kaaraaktarii isa hunda fudhachuu dhiisuu hin danda'ani. Garuu gama biraatiin immoo wanti inni gaarii ta'ee hojjetu wayii anatti gaarii yoo ta'e irraa fudhachuu nan danda'an jechuudha. Isa kana jechuu barbaade malee hammeenya hunda fudhataa miti. Gaafa inni dubbiin sun mammaakamu jechuudha. Waan gaarii ta'e sana fudhataadha jedhee yaadani malee fakkeenyaaf inni dhuga inni yaada biraa keessa jira yoo ta'e hundumayyuu addaatti godhee ofitti fudhataa miti jechuudha. Jedheen yaadan akka kiyyaatti. Baay'ee yaada baay'ee bareedaa nu kaasta jechuun Oromoonis waa malee miti mammaaksa akkasii kana kan mammaaku. Anis akka ilaalcha kootti fakkeenyaaf hiriyaa keenyatti waa'ee keessatti himaa waan jedhamu. Like ati amma hiriyaa dhugaatii baay'ee dhugu qabda taanaan hiriyaan kan kee dhugaatii mana dhugaatii yeroo baay'ee deddeebi'a yookiin immoo mana araada adda addaa yeroo baay'ee deddeebi'a taanaan ati hiriyaa isaa taate taanaan hiriyaa jechuun waliin ooluu, waliin bahu, waliin mari'atu. So hiriyaan kee sun ni dhuga yookiin immoo araada adda addaa qaba taanaan atis dirqama hiriyaa kee hiriyaa kooti ergeettee fudhatteen booda achi deemuun kan kee hin oolu jechaadha. Yookiin ati nama gaarii yoo taate isa san gara keetti fidda amala dhiibbaa wayii hiriyaan yookiin garaagarummaatti dhiibbaa uumuu ni danda'a yookiin immoo garaameenyatti dhiibbaa uumuu ni danda'a. Kanaafuu hiriyoonni wal fakkaatu amala tokko qabu. Amalli isaanii wal fakkaata waan jedhu sanidha jedhee tayyaan. Mee akka mudannootti yookiin immoo akka muuxannoottis ta'uu danda'a. Gobanaa fi Yoosef wantoonni wal fakkeessan amaloonni wal fakkeessan jiru. Yeroo tokko kan Oromoon maal jedha mi'a wal fakkaatu wal biratti fannisadha mitiire. Akkuma ati jettellee amalli namaa yeroo tokko kan wal fakkaatu inni mucaan kun akka kiyyaati yeroo jettullee ni jiraata jechuudha. Gama hedduudhaan wal fakkaachuu danda'a wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf amala isaa keessaa kanan ani baay'ee jaalladhu jechuudha. Nama baay'ee muddamneedha. Ani garuu nama baay'ee muddamudha. Garuu immoo amala keenya keessa kan wal nu fakkeessu waanuma dhufu eksternaal irraa waan dhufu kallattumaan jeejiin godhuun ofii isaatiitti yaada. Anillee amala akkasiin qabaadhaan jechuudha. Isatti yoon himuu baadhellee namoonni tokko amma fakkeenyaaf rakkinni yoo itti dhufee chaalenjiin garaagaraa yoo itti dhufee kallattumaan riyaakti godhuun jechuudha. Obboleessi koo inni hiriyaan koo kun immoo ofii isaatiitti yaadan. Anis amala akkasii waan qabaadhuuf yeroo tokko dafee waa murteessuun hin barbaadu jechuudha akka kiyyaatti. Obboleessi koo kunis immoo chaalenjii keessa dhaabatee dafee waan murteessuun gama kiyyaatti jechuudha. Gama biraatiin immoo wanti tokko nu godhuun anaaf isa yoo jiraate yeroo hundaa baay'ee mana kiristaanummaa yeroo deemnu wal wajjiniin deemnaa waliin kadhannaa. Dhimmoota kanarratti hiriyummaan keenya inni caalayyuu isa kanadhaan jechuudha. Isa wal argina caalatti waa'ee baabilii yeroo dubbifannu waanuma gooftaa keenyaa walii wajjiniin yeroo sheer walii goonu amala nuti namoonni baay'een amma reaakti gochuu danda'u. Waanuma keessa oolte sana reaakti goota mitiire. Baabilii yoo dubbifadhe isaaf sheeriin godhaanii bifa faarfannaas yoo ta'e faaruu yoo ta'e isaaf sheeriin godhaan innis sheernaaf godhaan amala kanatti. Yookiin wanti wal nu fakkeessa jettee yaaddoo jiraate wanti nu kaasu. Wanti wal nu fakkeessa jedhee yaadu wantoota baay'ee jira. Akkuma inni kaasee baay'ee isaa kaaseera. Deebi'ees immoo amalli anaafsa tokko godhu yeroo baay'ee gaafa inni waan itti dubbatu gaafa inni isatti dubbadhu wal dhaggeeffachuun gidduu keenyatti baay'ee immoo hojiirra kan ooludha. Tokko kanadha akkuma inni jedhee wantoota baay'ee kakaase immoo keessumaa irra caalaa karaa mana amantaa deemuutiin baay'ee kaka'umsa waliif kennina yeroo hundayyuu. Wantoota garaagaraatiin dubbatti akka hin deebineef ani isaaf mootiveeshiniin taanis mootiveeshinii naaf ta'a jechuudha. Hordoftoota keenya turtiin nuti hiriyoota lamaan Gobanaa fi Yoosef faana taasisaa jirru akkuma tufetti jira. Waan baay'ee akka irraa baraa jirtan, waan baay'ee itti boharaa akka jirtan homaa shakkiin qabnu mudannoon isin waliin akka ammaatti sammuu keessa deemu yookiin immoo isin kofalchiisu isin ajaa'ibu yookiin immoo isin aarsu yoo jiraate mee nu qooda. Akka nuti dhageenyee fi gaafa nuti dhageenye jannata wayii nutti fakkaata jetta. Garuu yuunivarsiitiin
jireenya kee keessatti wayin hin jiraata wayin hin baddaadha. Yoo rabbiin si gargaare jireenyuma gaarii wayii jiraattee baatan. Yoommoo akkuma namaan taa'u taate jireenya badaa jiraachuuf salphaadhaan jechuudha. Kana keessatti bara jiraannu keessatti bara jiraattu yuunivarsiitii keessatti chaalenjiin garaagaraa hin dhabamu. Sababni isaa jireenya kee keessatti kan murteessu sidha jaateef abbaa taate wanti kun na fayyadaa wanti kun nan fayyadotte kan murteessu sidha jechuudha. Kana keessatti immoo chaalenjiin hin dhabamu jechuudha. Kana gaafan jedhu rakkoo baay'ee waan nama kufalchiisu waan baay'ee nama dinqisiisu baay'eetu jira jechuudha. Hunduma keessa olla jaateefu kana sana jennee salleekti goonee sitti yoo baannellee kiistaa taane jira miti maallaqni dhabamee yeroo darbe yeroo tokko isa bira jiraata shaayii wajjiniin dhugdaa yeroo kaan immoo isa tokko bira jiraata shaayii wajjiniin dhugdaa. Gaafa guyyaa wayii sadan keenya iyyuu bakka maallaqni nu harkaa dhumte. Buna dhuguu baaneet bakka waan jennu dhabne ofii keenya iyyuu hin qabnu bakka dhiisneetuma achumatti tiraanisfariin hojjetuma jenneet biraa deemna jenneetuma waliin mari'annee baanee. Gaafa nuti ofii iyyuu hin qabnuuni qaqqaabamaa maallaqni hin jirtuuni. Gaafa deemnee mana nuti dhugnu wayii tiijii kan jedhamtu jirtiin guyyaan sun immoo guyyaa sanbataati. Obboleessa koo kana faana gaafa ishee bira dhaquu jennu isheen hin jirtuuni. Bakka ishee bira too ta'e rakkoon qabu itti himnee baanani. Achiin gama bakka biraa deemneen jechuudha mana bunaa kan biraa laallee deemneen homaa hin qabnu garuu maallaqa. Isa kana otoo ispiriisii dhugaa jiru titiisni keessa jalaa buute. Titiisni keessa gaaf jalaa buutu bakka ishee keessummeessu sanaan kootu naa jijjiiri jedhee normaaluma taate fiddeef jechuudha. Maallaqa hin qabnu titiisni jalaa keessa buutetti naa fidi jedheenira hin jijjiirteef. Akka carraa yeroo tokko immoo rabbi waasii yaada beekta. Mucaa wayii addanyaan keenya wayii dhufeen jidduu sanatti bakka birrii 30 wayiitiin kan kaffalamu jechuudha. Nu sadantu dhuge jaateefu 30 kaffalama jenneetuma amannee jirraani. Isa tisiisni keessa bu'e sana dagannee irraan nuti. Achiin nuti gaafa birrii 30 sana mucaan kan biraa kaffalee nu sadaniin alatti jechuudha. Gaafa kaffalee nuti ba'uuf jennu birrii kudhan nun jette. Kan tisiisni keessa jalaa buute sana. Baay'ee jechuudha amma gaafa akkamitti yaadaa ture normaali bunichi dugdanii akkamta inni laata maallaqicha jechuun jiramitti konfidansiidha. Yookiin immoo nama sadiin osoo deemtanu tariitii maallaqni Yoosef bira jira jettee yaaddaati. Yoosef immoo maallaqni goona bira inni jira waan ta'eef jedheetuma innis kiisuma duwwaa atis kiisuma duwwaa dugdanii erga kaataniin booda atis eegdaa inni immoo si eegaa gaafa walitti bitana chuwwatti akka sarpiraayiz taatanis baay'ee mudannoo baay'ee ajaa'ibaati normaali. Lammaffaa jedhee kan yaadamu akkuma nama hiriyaa kan biraa tokko qabnu fiqiruu kan jedhamu jechuudha. Inni nu wajjiniin yeroo baay'ee wajjin waan deemne hiriyaa nu sadan keenya jechuudha. Kan wayii laayibirariitii galee waggaa tokkoffaa osoo barannu seemisteera lamaffaa sa'aatii 6 wayitii tuuqiin cufameera waan nyaannu hin beelamu. Beelamnee gaafa jennu bassoon hin jiru dhumeera wanti dhugamu hin jiru. Sanaan booda akkas goonne. Andeemeen bassoo liqeeffadhaa ati deemii sukkaara liqeeffadhu naan jedhu. Inni goobanaa jechuudha hiriyyaan konni kun. Tole jedheeni mucaan inni sun isa dormitti dhimmi isaan bishaan fide jennee deemu. Inni bassoo fiduu deemee sukkaara deemee barbaadeen fide ollaadhaa jechuudha. Gaafa dhumnu mucaan inni hiriyaa keenyaa suni bishaan isiin finnee irrafe. Beelayiti jira jechuudha. Sanaan booda bishaan inni isa waliin finnee bassoo rukunnee dhumnee kaasnee dhugii jenneen hin dedeeka'u. Hirribamoo baay'ee jaallata mucaan sun. Hin dedeeka'u. Sanaan booda bassoo akkasitti baadhiitan iyyuu kubbaayyaadhaan baadhiitan dhugiin jedhaan. Hirriba keessaa baannanii gaafa na dha'u bassoo asii ol gaafa dha'u. Sirii irratti.
Siree garagalchee. Siree irratti garagalchee waan kun wallaallee carqii barbaannee uffata biraa barbaannee binneerra. Lolaan nuti fudhatee ooleen bakka hirriba keessa iyyuu mucichuma sana. Lolaan wayii fudhatee oolee kan bassoo jechuudha. Wannoon ajaa'ibaa baay'ee. Dugdanii garuu sin irraa. Nuyi dhunneerra kan keenya. Sin dhugoodhantu. Gotoon dhuginis Agabuu sin bulchee oolee. Dura ibidda birraa dhaamsitee kaa. Waa'ee walii hagam beeku. Hagam garaa walii walitti hagam wal beeku. Waa'ee walii hagam beeku. Goobanni waa'ee Yoosef hagam beeka. Yoosef immoo waa'ee goobanaa hagam beeka kan jedhu san gaafiidhaan isin qorra. Gaafii kana immoo yoo deebistan waan isin lamaaniif iyyuu ta'u kan badhaafamtanidha karaa yoo multimeediyaa ta'e. Yoosef hagam wal beekna jettanii yaaddu. Yaa'u wal beekumsi keenya jalqaba akkuma walirraa kaaneen wal gaggaafannee waa'ee maatii keenyaas wal qorannee obboleessa meeqa qabda obboleettii meeqa qabda waan jedhamu kanarraa jalqabnee faamilii baagiraawundii keenya irraa kaanee iccitii waliis immoo akkamittiin akka walii feenu. Isin gaafii isinii dhiyaatu kana akkam deebisuudhaaf ga'umsa ni qabnaa baay'ee wal ni beekne itti amantaa gooban. Waan biraarraa nama kuffise miti. Waan biraarraa nama kuffise. Asitti immoo wanti hubatamuu qabu wantootni laayyuutti ilaallee cheekoliin goone baay'eetu jiraata. Hiriyoonni waa'ee walii kan hin beekne jechuudha. Baawundariin ni jiraata. Akkasumas immoo tareeti gaafii isin hin yaadne wayii isin gaafatamuu mala. Gaafii saniif immoo waliin beektan jechuun miti. Ibsa fa'aa bal'aa itti kennitanii wantootuma sirrii akkuma inni jedhetti fa'aa olii kanuma deebi'u garuu dhumarratti deebii gabaabaa yoo ta'e deebichi sun deebii fa'aa dogongoruu ni jiraata. Akkas jechuun hiriyoonni waliin beekan jechuu miti. Wanti guddaan garuu taphaaf yookiin immoo intarteementii kana guddisuudhaaf namoonni baay'een akka irraa baranii fi itti bohaaraniif sagantaa qophaa'edha waan ta'eef hiriyyummaan ittiin hin madaalamu garuu parsantii 50 ol yoo deebistan nootbuukii yoon footoogiraafii ni argattu jechaadha. Isin lamaan keessaniyyuu parsantii 50 ol yoo guutumaan guututti deebistan. Kanaafuu guutumaan guututti deebistanii ta'u isin lamaaniyyuu nootbuukii yookiin immoo diyaarii gatiinsaa qarshii 250 ta'e akkasumas immoo nootbuukii yoon footoogiraafii badhaafamuudhaaf akka qabdan abdiin qaba. Hordoftoota keenya sagantaan yookiin immoo qophiin hanga ammaatti hiriyoota lama wajjin taasisaa jirru baay'ee akka itti bohaaraa jirtan homaa shakkii hin qabu. YouTube keenya hanga ammaatti subscribe hin goone yoo taate subscribe godhi. Akkasumas hiriyoota biraa akka ga'uuf share like gochuu hin dagatina. Namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuu fedhii qabdan bilbila kanaa gadiitiin nuuf bilbilaa irratti hirmaadhaa. Badhaafama hiriyummaa keessanii kottaa asitti haasa'a. Waliin dubbanna, waliin irraa dubbanna muuxannoo fi mudannoo qabdan waliif qonna. Mee isin lamaan keessaa eenyu yaa gaafatamu jalqaba. Eenyutu waa'ee eenyu sirriitti beekame isin lamaan keessaa? Yooseftu goobana caalatti beekamoo goobanatu Yoosef caalatti beeka? Caalatti namni beekanatti fakkaata. Caalatti ni beekta. Kanaafuu goobanaas tursiifnee gaafii ni gaafannaa. Yoosef immoo ala turee gaafiiwwan sadaniif deebii kan nuuf laatu ta'a jechaadha. Gaafiin keenya jalqaba akka carraa ta'e ati doormii keessatti gadditee yookiin immoo miira aarii keessa galtee tariitii immoo bu'aa osoo jirtu yookiin gadditee baay'ee miira hin taane keessa osoo jirtu Yoosef osoo doormitti sitti turseeni kophaa kee osoo jirtu jalqaba dura maal jedhee si gaafata? Goobanaa maal taate? Eenyu jechuudha. Faarfannaa eenyu jaalata yookiin faarfannaa eenyutu yoo baay'ee dhaggeeffata? Naatinaa'el Taammanaa. Naatinaa'el Taammanaa. Sagantaa yuutuubiidhaan darbu keessaa isa kam yeroo hunda hordofu? Sagantaan baay'ee hordofu keessaa kubbaan jaallatamu garee Manchester City baay'ee hordofa. So sagantaa yuutuubiidhaan darbu sagantaan inni baay'ee hordofu sagantaa kubbaa miilaa
Tole hordoftoota keenya gaafii sadan bifa icciitiitiin akka Yoosef nu dhageenyetti gaafii sadan gaafannee jirra. Goobanni deebiin inni deebise kun waa'ee Yoosef sirriidhaa moo sirrii mitii kan jedhu Yoosef irraa kan dhageenyu ta'a jechaadha. Egaa gaafii goobana gaafannee turre san Yoosefin ni gaafanna. Goobanni hagam Yoosefin beeka kan jedhu san yookiin immoo amala isaa yookiin miira isaa beeka kan jedhu kan itti adda baafannu ta'a jechaadha. Yoosef turtiin akkam ture? Gaafii waa'ee kee gaafii sadii gaafanne goobana jechuudha. Gaafii sadan kana waa'ee kan kee sirriitti deebisattee yaadda? Sirrii isaa? Inni sirrii deebisaa? Waa'ee kan kee ati maa sirrii nuuf himta? Inni garuu sirrii nuuf himattee yaadda? Beeka jettee yaadda? Ni beekan jedha. Tole. Guutummaa guutuutti. Gaafiin keenya jalqabaa hiriyyaan kan kee goobanni doormii keessatti kophaasaa miira gaddaa keessa taa'ee osoo boo'uu yookiin immoo osoo gadduu ati immoo doormiidhaan ala turtee yeroo gara doormii seentu miira inni keessa jiru kana argita. Akkuma argituun goobanaan maal jettaan? Akkuma ol seenteen maal waan jettu sitti fakkaata? Imagine godhuu barbaadde maal waan jettu sitti fakkaata? Maal taate? Tole. Gaafiin keenya lammaffaan gara gaafii lammaffaatti ceena. Faarfannaa ni dhaggeeffatta. Worshipii faas ni dhaggeeffatta. Yeroo tokko tokko immoo lallabas wantoota akkas akkasii gaadha. Karaa YouTube ni saa ta'u karaa bilbila keetiin miti. Yoosef faarfannaawwan dhaggeeffatu keessaa faarfannaa eenyutu caalatti jaalata yookiin immoo faarfannaa eenyutu yeroo baay'ee dhaggeeffata jennee gaafanne. Faarfannaa yeroo baay'ee kan inni dhaggeeffatu Naatnaayil Taammanaa sirriitti deebisee jira. Gaafii duraatillee deebisteerta baasee. Gaafii duraatillee goobana maal taate jedhee maal taate maqaa isaa waamuudhaaf dirqama hin qabdu maal taate jettaan jechuudha. Tole. Egaa wantoota baay'ee namoonni YouTube irratti ni ilaalu. Akkasumas immoo sagantaawwan karaa wantoota si fayyadu. Argitee wantoota ilaaluu barbaadu, wantoota irraa baruu barbaadu, wantoota itti bashannanuu barbaadu. Akkasumas immoo wanti kun na fayyadattee deeliis haa ta'uu, wiikliis haa ta'uu wantootni itti bohaaruudhaaf karaa YouTubetiin ilaalu ni jiraatu. Miti atis immoo wantootni ati YouTube irratti yeroo baay'ee search gootee yookiin immoo notificationii yeroo si seenu torbanittis haa ta'uu, guyyaattis haa ta'uu yeroo barbaaddetti haa ta'u YouTubeidhaan wantoonni hordoftu baay'ee jaalattu jira. Sagantaan ati yookiin immoo sagantaan yookiin wantoota YouTubeidhaan darban kan baay'ee jaalattu kan baay'ee hordoftu sagantaa maaliif jedhee tan gaafadha. Yoosef sagantaa maaliif hordofa YouTubeidhaan kan baay'ee jaalattu kan yeroo hunda hordoftu. Okay, draamaa hirkoo kan jedhu san YouTubeidhaan ni hordofta jechuudha. Tole hordoftoota keenya gaafiin sadan goobanaa gaafannee Yoosef immoo akka deebiitti kennu gaafanne gaafii sadan keessaa gaafii lama exactly deebisee jira. Gaafii tokko garuu kubbaa ni jaalatta Yoosef? Baay'een jaalladha. Nattari gatte. Baay'ee gaarii baasee kubbaa ni jaalatta? Gara Manchester City. Baasee innuyyuu tariiti amma fakkeenyaaf gaafii hubachuudha baasee normaali. Gaafii YouTube irratti wanti yeroo baay'ee laalu. DSTV fa'aa chaansii argachuu DSTVdhaan yookiin immoo TVdhaan wantoota laalamu ta'ee exactly kubbaa bira dhaan ta'ee kan yaada. Maaliif karaa YouTubetiinis ni darba waan ta'eef kubbaa ni jaallata waan ta'eef
kubbaan ilaala. Yuutuubiin akka hin ilaalle gatiin beekuuf. Yuutuubiidhaan tariitii amma deelii itti hordoftee itti ilaaluu baachuu dandeessa. Garuu taphoota darban wantoota akkasii kanneen karaa yuutuubiitiin ilaaluun keenya oolu. Kanaafuu kubbaa jaallachuu keenyutti ni jira. Kanaadhaa turtii baay'ee bareeda ture. Gaafii lama deebisanii jiru. Gaariirra jirtu baay'ee bareedaadha. Egaa hordoftoota keenya amma immoo dabareen kan Yoosef waa'ee goobanaa ni gaafannaa ni qorra. Yoosef waa'ee goobanaa deebisa moo hin deebisu kan jedhu immoo kanuma waliin ilaallu ta'a jechaadha. Hanga xumura qophii keenyatti eessayyuu hin deemina. Nu faana tura. Yoosef goobanni nama akkamiiti? Goobana akkamitti ibsita? Riyyaan baay'ee waa baay'ee irraa baratu jechuudha. Jechuun fakkeenyummaan hafe wantoota garaagaraa kan itti irraa baradhu akkuma jalqabatti jennee turre riyyaan baay'ee waa baay'ee irraa baradhe ittiin of sirreessaa amala narraan barbaachisne of sirreessaa ittiin akka keessatti of ilaalaa deemu jechuudha. Wanti isaaf dinqisiifattu yeroo baay'ee. Wanti isaaf dinqisiifatu jira baay'ee kan hin yaadu. Takka fuula biraanatti agarsiisee beeku. Kolfee yookiin gammachuu yeroo qoosanii jaallatu. Kolfa baay'ee kana ni jaallatu. Baay'ee taphachuu jaallatu. Baay'ee gaariidha. Hiriyaan kee yookiin immoo goobanni maal sirraa fuudhee osoo siif hin deebisin hafee beeka? Wanti yaadattoo jiraatte jechuudha. Irraa fuudhee osoo hin deebisin Gaafii keenya lammaffaan goobanni yoo aaru yookiin immoo yoo qoosus haa ta'u maal jedhee nama arrabsa? yeroo nuti qoosu wanta dhiqisiisu reelaash ምናምን Relax. Erga miiri gaddaatti dhaga'amu yookiin immoo yoo mufatu yookiin yoo muuka'u maal gochuu jaallata? Baabilii dubbisa. Ni kadhata yookiin baabilii dubbisuu kun kadhachuu hin tokko. Akkasumas tole baabilii dubbisa yookiin immoo ni kadhata. Goobana gara istuudiyoo keenyatti affeeruudhaan kan gaafannu ta'a. Hordoftoota keenya walitti deebinee jirra. Egaa gaafii isaan lachuu gaafannee jirra. Yeroo ammaa kana dabareen kan goobanaati. Hiriyaani yeroo waliin jiraatutti, yeroo waliin deemu, yeroo waliin ba'u, yeroo waliin mari'atutti tokko waan ta'e ni dhaba. Tokko immoo dhaba isaa ni guuta. Yeroo baay'ee waan tokko hin qabne tokko qabaatee tokkoof ni ergisa. Ergisaas immoo waliif ni deebisu. Tariitii immoo kan hiriyaa kootii jechuun kan kootii rakkoon qabu jedhaniitis immoo kan hambifatanis ni jiraatu. Oguma biratti kan tursiisan jechaadha. Gaafin nuti hiriyaa kee gaafanne goobanni hiriyaan kan kee yookiin immoo ati jechaadha. Yoosef irraa wanti fuutee osoo hin deebisiniif hafee jira. Wanti of biraa waan isaa ta'ee of biraa qabdu. Wanti irraa fuutee of biraa qabdu osoo hin deebisiniif hafee jira. Maalidha? Gaaffii cimaadha beektaa. Kas jettee deebisuu waan ulfaatudha. Garuu jira natti hin fakkaatuni. Yeroo baay'ee kan barataan kun harka wal qabeetuma jiraatanii beektaa akka. Wantoonni walirraa ergifataman immoo baay'eetu jiru baasee. Iskiriiptoo fa'aa walirraa hin ergifatu. Luukii fa'aa walirraa hin ergifatu. Luukii fa'aa fakkeenyaaf walirraa ergifatte jechuun itti fayyadamtaa wanti deebistu jiraachuu danda'a. Noormaali yeroo barataa booraa taatetti wanti bassoo ittiin bulbulan walumaan fayyadamtu ishee jedhee tayyaadha. Doormii tokkoo taatanii odoo doormii garaagaraa taatanii immoo walirraa ergifattanii achumaan kan jechuun jira. Kan biraa immoo tariitii wanta akka doormii keessatti fayyadamtanis haa ta'u alatti fayyadamtan waanuma ta'es haa ta'u wanti
irraa fuutee osoo hin deebisiniif haftee ni jiraa moo hin jiru yoo jiraate maalidha inni? Beektaa isaan garasitti deebisuun gaafficha garasitti deebisuun duratti jechuudha. Akkuma nuti amma fiil goonudha miti reeriyaan. Akka anaafis jechuudha. Dhugaadhuma isaa wanti dubbatamu kan koo kan isaa wanti jedhamu hin qabnu. Mala keenya keessatti. Gaafa nani qabaadhee yoo si naa kenni wayii hin jedhuunani. Dhaqeetumaan fudhadhaan. Luukis yoo ta'ee waraqaas yoo ta'ee wantoota na dhabe. Ifin nuti hiriyummaan keenya amala barataa gibbii keessa baay'ee asitti tolu beektaa? Gaaffii keenya deebisuun garasitti. Paaswoordii jira mitire kan ofii keetii kan mataa keetii dhuunfaa eenyutti kan inni itti himtee deemiti baafadhu maallaqa jettaan. Nama akkanaa kan ammoo akkamitti waa dhoofsi taree kan jedhus gamanumaan jira. Akka kiyyaatti inumaan jiraatu hin jedhe. Sababni isaa kan kooti kanan jedhe kan saati. Kan isaa ammoo kan kiyyadha jechuudha. Malee qabeenyi kan Yoosef kan saati jedhee waan adda limiit goonee jiru hin jiru jechuudha. Jireenya keenya keessatti hin jiru hin jedha. Baay'ee gaariidha baay'ee. Deebisa sirriitti deebisee jira. Ibsa bal'aa waliin jechuudha. Egaa hordoftoota keenya gaaffiiwwan hanga ammaatti gaafachaa jirru keessa hanga ammaatti gaaffii tokko qofa dogongoranii hin dhabne ni dogongoranii. Egaa gaaffiin keenya lammaffaan Yoosef waa'ee kee gaafanne maal jedha sitti fakkaate? Goobanatti miirri gaddaa yookiin immoo muuka'u jira miti. Osoo muukoftee yookiin immoo miirri hin taane sitti dhagahame maal gochuu jaalataa goobanni dhiitan gaafadhe? Yeroo nani baay'ee haaree baay'ee miira koo keessa yoo hin jiraanne kanan baay'ee filadhu qofaa ta'uun barbaadan kunniin callisan amala koo keessa. Namatti hin dubbadhu of tasgabbeessuu yaala qofaa koo. Innis amala koo jaabee gufu yoo naare inni isaan kanumadha jedhee. Tole maal goota? Maal raawwatta? Ani gaafanii miira koo keessa ba'e faarfannaa dhaggeeffachuun jaalladhaan gama kiyyaatiin. Malee waan fiidbaakii wayiin kennuun beektaa bifa akshiniitiin waan jedhu hin jiru. Fakkeenya fuula kee irraa hin mul'ataan yoo aarte ta'e jechuudha. Isaan garasitti garuu faarfannaa dhaggeeffachuun yookaan baabilii dubbisuutti an deebi'an malee gama biraatti hin deemu kan nan kadhadhaan amalan qabu keessa jechuudha. Deebii filadhu baay'ee wanti Yoosef ni beekaa kana jechuu danda'a jettee yaadoo jiraate isaan kanneen keessa filadhu. Yoosef kan ni beeka jedhee yaadu nan callisan amala koo keessa. Callin jedhaan. Kanumadha jechuudha yookaan faarfannaan dhaggeeffadhaan. Baay'ee gaariidha. Egaa hordoftoota keenya gaafii kanaaf caalatti callin jedha. Exactly. Baay'ee ammallee ibsa bal'aan itti kenname deebiin garuu hin arganne yookiin argate jechuu hin dandeenye. Maaliif keessatti kaasteerta. Baay'ee qabxii guutuun kenninuufi waan kanaaf irra caalatti jettee amma konkuluud gooteerta waan ta'eef jecha. Yeroo miirri gaddaatti dhagahamu yookiin immoo yeroo muuka'u yeroo miira addaa keessa yoo jiraate Baay'ee dubbisa yookiin immoo ni waaqeffataa jedha. Atis immoo akkas gootu nutti himteerta. Garuu qofaa ta'uun fedhaa. Faarfannaan dhaggeeffachuu fedhaa jettee. Tariitii walii wantoon jennee deebicha hin argannes jechuun ni ulfaata. Argates jennee qabxii laachuuf ni ulfaata. Garuu baay'ee namatti tola. Baay'ee ol beektu. Yeroo itti aartetis haa ta'u. Qoosadhaafis haa ta'u jecha itti fayyadamtu jecha maal jedhudha? Yeroo qoostu yookiin immoo yeroo nama arrabsitus haa ta'u yeroo waa jettu dubbii kee keessatti haa ta'u jecha itti fayyadamtu maali? Jireenya koo keessatti namoonni baay'een nan qoosanii beektaa. Baay'ee ijoolleen kan na beekanii baay'ee hin qoosanii bakka namoota baay'ee yeroo arginu ijoollee akkuma fi kootti ilaalaa nama hundumayyuu. Baay'ee nan qoosanii garuu jechoota garaagaraa nan fayyadamanii yoon ispeektii godhee beekuudhaa baadhellee jechuudha. Akka qoostu nutti meera. Qoosaa akka jaalattu yeroo baay'ee fuulli kee ifaa akka ta'e baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Fuula baay'ee bareedu fuula baay'ee ifaa tokko kan namatti mul'istuna. Garuu jechi ati baay'ee fayyadamtu arrabsuudhaanis haa ta'u
yeroo baay'ee jechoota ani dubbadhu namoota biratti haaraa taa'eedha. Amaariffaa afaan makee walitti jaan dubbadhuufu. Rakkoon qabu. Amaariffa soo ta'e rakkoon qabu jechicha barbaadna nuti. Jechoota baay'een dubbadhaan isa sana keessatti garuu yeroo inni as jalqabsiisuudhaaf anchiin jedhaan ijoolleedhaan jechuudha. Yeroo arrabsuuf yookiin immoo itti qoosuudhaaf yookiin immoo waan ta'e yoo tuffattu yookiin immoo waan hin taane wayii gaafa isin jedhan fiidbaakii natti kennitu jechaadha. Wanta isa arrabsitu. Qafaafi jedhaan yeroo baay'ee jechuudha. Garuu wantichi isaa adda naan baaneen yeroo baay'ee ani jechoota baay'een dubbadhaa rafii koota jechuudha namni beeku jechuudha. Anchi minishee yeroo jedhu jiraanii jechoota baay'eetu jira isa kana keessa fiiru godhee beeku baadhullee. Qafaafi nan jedhaan yeroo baay'ee isaan jechuudha. Namoota baay'eedhaan waan jechuu baadhe isaan qafaafi nan jedha. Qafaafi jedha jedhee qafaafi sin jedhee beekaa Yusuf. Achi qafaafi jedha. Achi kan jedhee fayyadamu garuu nan beeku. Achi Naannoo malee. achi qafaafi. Ayi qafaafi isa jedhu. Achi qafaafi jedhaan isatti. Achi gaafa inni jedhu garuu. Ishi ara laash. Jechuuf jalaaf jalqaba jechuudha. Minishee jechuudha. Minishee gaafa jedhu san itti fidee ta'e yaadaan ture baasee. Gaafa fiidbaakii kennituuf gaafa jettuun ani deebisa eegaan ture. Fiidbaakii nama sana laatu jettee gaafa Yeroo baay'ee dhuguma minishee jechuuf ka'ee sammaa kana yoo laash ara laash. Ara laash. Wantoonni akkas amma fakkeenyaaf wantoonni akkas fayyadamnu kunni. Samma kana jedhee fayyada amma kana iyyuu jedhee hin ture. Nachistu na jalaa balleessu beektaa? Jalqaba. Yeroo jalqaba jechuudhaaf ka'eedha. Bakka inni hin beeku bakka adeemtu malee laashee. Gaafii dhabsiisuudhaaf yookiin immoo gaafiin chaalenjii akkasiin godhuuf amma gaafataati. Maaliif direct yoo gaafanne fi amma yeroo gaafiiwwan more explanation gaafan kennu ati baay'ee bal'ista beektaa? Balkiis jalaata. Balkii gaafa ta'u immoo maal ta'a waan deebistu wantoonni sitti baay'atu beektaa? Argitee gaafa sitti baay'atan kana immoo maal gootaa select gochuudhaaf irra kattaa deebii explanation sirrumatti kennite deebii garuu dogongortaa jechuudha. Hordoftoota keenya turtiin nuti Yoosefii fi Goobana wajjin taasifne qophii baay'ee bareedaa baay'ee akka itti bohaartan nutis immoo baay'ee itti bohaarree jirra. Qophii baay'ee jaalattan akka ta'u homaa shakkiin qabnu. Qophii hiriyaa kanarratti hiriyaa shoo irratti isaa ta'u yookiin yoo maltiimiidiyaa irratti isaa ta'u sagantaa nuti hojjechuudhaaf deemnu kan reefee galaa jirra. Sagantaa hiriyaati. Sagantaan hiriyaa jedhu sagantaa akkasii kana qabannee hiriyoota abgaafii taasisaa fi waa'ee isaanii gaafachuun kun mee faayidaa akkamii qaba yookiin immoo yaada qabda yoo jiraatti. Nuti yaadota kanaa akka kana yoo ta'e hin eegne garuu namoonni baay'een wajjin jiraattaa garuu yeroo tokko tokko bakka hiriyaa keetiin qo'ate kanadhaan jettuun. Kanaafuu eenyummaa isaa hin beektan sirriitti guutummaa isaa aaktiin godhu wanta inni taasisu hundumayyuu hin beektan. Garuu wantoota xixiqqoo wayii kanatti hin beekne wayii jiraachuu danda'a jechuudha. Jecha wayiitu jira beektaa? Jechichi waa'ee koodha. Isa ati beektu miti innumti ani beekuyyuu sirrii miti yeroo jedhamu. Okay. Waa'ee koo? Isa ati beektu miti? Innumti ani beekuyyuu sirrii miti. Okay. Isu yaaduma sana yeroo tokko tokkoon hiriyaa kee biratti yeroo calaqqisiistu jira. Isuma ofii keessatti hin beekne sana jechuudha. Wantoota akkasii kana kan sitti himu gaafa ati noormaalii taatee haasoftu qoosaa ta'uu danda'a. Bifa kanaatiin namootatti himuu dhiisuu dandeessan jechuudha. Garuu hiriyoonni otoo walitti dhufanii akkas gaafatamanii waanuma gatii hin qabne itti bira tartaanati. Garuu atamma jinutamma jechuudha jireenya keenya keessatti waan baay'ee walirraa baranne isa wal beeknu caalarra. Kanaafuu namoonni hundumtiyyuu otoo bifa kanaatiin gaafatamanii hiriyaa dhugaadha waliin jetta garuu just ammas hiriyaadhuma dhugaa taatanii isaan garasitti garuu maalidha beektaa? Namoonni waan xixiqqoo ta'e bira kan tartee bira dabartu sana rimeembisi godhuun si yaadachiisa. Ani ofii keetti dagatte ani hiriyaan kee hin beekne adeemtiitii kan kee kan qabdu jechuudha. Hiriyaan kee yeroo akka kanatti haasa'amu yaadachuu danda'a memooraayiz godhaan. Kanaafuu namoonni baay'een carraa kana argatanii otoo fayyadaman. Waanuma namoonni baay'een miidiyaa qabaataniif qofa miti beektaa. Kanaafuu
Ofii kennuu keessaniifuu baay'een galatoomfadhaan jechuudha. Miidiyaa kanatti gaafa gara miidiyaa kanaa gaafa dhufnu amma kan hundaa waan kana hunda baranna jennee nu. Inni dhaaddatanii waan dhufne jechuudha. Garuu waan guddaa barreera waa'ee walii kan kaleessa beeknurra har'a waan baay'ee waa'ee walii banneera. Bariitu baagiraawundii waliillee gocha akkamii guyyaadhaa gara guyyaatti deebituu waan goonu wal dubbisaa akka deemu yeroo baay'ee irraa baranneerra. Isinis jabaadhaatti itti fufaa haala kanaa. Egaan hordoftoota keenya qophii keenyatti akka bashannantan akka bohaartan homaa shakkii hin qabnu. Gaaffii fi deebii taasifneef Goobanaa fi Yoosef gaaffii gaafataman 6 keessaa gaaffii 3 deebisuudhaan badhaasaaf qaqqabanii jiru. Egaa badhaasni keenyas yoom fotoogiraafii nootbuukidha. Kanaafuu isaan lachuuf iyyuu yoom fotoogiraafii nootbuukii ispoonsara keenya yoom fotoogiraafii harkaa ni fudhatu. Sagantaa keenya irratti hirmaachuuf fedhii namoonni qabdan karaa bilbila kanaatiin yookiin immoo qaaman Yuunivarsiitii Haramayaa fuuldura dhufuudhaan galmaa irratti hirmaadha. Nu faana waan turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuu hin dagatin.